Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanal Luuk Ingilish jedhame har'a sagantaa haaraa isin qabadee dhiyaadheera. Sagantaan keenyas maal jedha? Boqonnaa 3 boqonnaa 2 torbee keessa finnee turre har'a boqonnaa haaraa jalqabneerra jechuudha. Boqonnaa haaraa sun boqonnaa 3 jedha. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura affeerraa keenya. Kallattumaan gara sagantaa keenyatti yoo deebinu boqonnaan 3 maal jedha? Himoota wal qixaa fi himoota wal caalmaa sararawaadha. Himoota wal qixaa fi himoota wal caalmaa sararawaadha. Kana jalatti maal jedha? Sirna koordineetii diriiroo. Kana jalatti sirna koordineetii diriiroo jedha jechuudha. Sirna koordineetii kana jalatti immoo qabxiiwwan afran koordineetii wayita ilaallu kuni keessa deebiidha. Kitaaba keessa illee akkasuma jedha. Kitaaba keessa deebii waan ta'eef qabxiiwwan afran koordineetii kan ilaallaa jechuudha jalqaba irratti. Qabxiiwwan afran koordineetii diriiroo kuni siiqeewwan sarara sirna koordineetii lamaan siiqeewwan sirna koordineetii lamaan diriiroo lakkoofsa bakka afuritti qoodu. Siiqeewwan sirna koordineetii lamaan kunniin sirna lakkoofsaa kana diriiroo kana yookiin koordineetii kana bakka meeqa nu qoodan jechuudha. Bakka afuritti nu qoodu jechuudha jalqaba. Bakka afurii nu qoodu. Qoqqoodamiinsi isaan bakka afurii nu qoodan kun ammoo maal jedhamee beekama? Qarxiiwwan jedhamee beekama. Qoqqoodamiinsi koordineetiin keenya lamaan diriiroon kun bakka afurii nu qoodu kun maal jedhamee beekama? Qarxiiwwan jedhamee beekama jechuudha. Isaanis maal jedhamanii? Qarxii tokkoffaa, qarxii lammaffaa, qarxii sadaffaa fi qarxii afuraffaa jennaan jechuudha. Isaan fakkeenyaaf lakkoofsa tokko, lama, 3, 4 jennee bakka buusuu hin dandeenyu. Maaliin kenna? Lakkoofsa roomaanitiin kenna yookiin roomaan nambar ka jennuun saniin kenna jechuudha. Kanaafiyyuu qarxiiwwan afran kunniin qarxii maal jedhama? Qarxii tokko, qarxii lammaffaa, qarxii sadaffaa fi qarxii afuraffaa jechuudha koordineetii kenna irratti. Kana sootti hin taane dura waa'ee kanneen yoo ilaallu siiqeen sirna koordineetii kennaa lamatu jiru. Isaanis xaa fi yaa kenna. Xaa fi yaan kenna kun tokko gara olii deemu tokko immoo gara dalgee deemu kun qarxii kenna sirna koordineetii lakkoofsaa kenna bakka meeqa nu qoodu? Bakka afurii nu qoodu jechuudha. Garanatti qarxii tokkoffaa, qarxii lammaffaa, qarxii sadaffaa fi qarxii afuraffaa jennee qoodne kana jechuudha. Qarxii tokkoffaa irratti yoo ilaalle fakkeenyaaf gara xaa jiru kun yookiin aksiisii yookiin gara xaatti jiru kun maal jedhamee beekama? Bifa gara poozitiivaan jiran jechuudha. Qarxii gara poozitiivaa jirudha. Gara yaa gara oliitiin jiru ammoo gara poozitiivumaan jiran jechuudha. Kanaafiyyuu qarxii tokkoffaan haala kamiin ibsamuu danda'a jechuudha? Poozitiiva jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa keenya sarara lakkoofsaa keenya yoo ilaallu lakkoofsi keenya handhuurri isaa kun meeqa yeroo hundayyuu yeroo kamiyyuu zeeroodha jechuudha. Koordineetii keenyatti yeroo hundayyuu koordineetiin keenya zeeroodha. Kana jechuun fakkeenya tokko 0, 2, 3, 4 yoo jedhe asiin negeetiiva 1, negeetiiva 2, negeetiiva 3 jennee itti fufaa jechuudha. Asiinis takka 2, 3 jennaan asiinis takka 2, 3. Kuni bifa negeetiivitiin jira jechuudha. Negeetiiva 2, negeetiiva takka, negeetiiva 2, negeetiiva 3 itti fufaa jechuudha. Fakkeenya qarxii tokkoffaa ilaalle lakkoofsi qarxii tokkoffaa yookiin sararri qarxii yaa fi xaa gidduu jiru hundinuu poozitiiva. Fakkeenyaaf tokkos poozitiiva, kan gara yaa jirus kan gara xaa jirus poozitiiva jechuudha. Kanaafiyyuu qarxii tokkoffaa keessatti lakkoofsi nu argannu hundinumaa inni poozitiivaan jira jechuudha. Inni itti aanu immoo qarxii lammaffaan kan gara itti aanu kana jirudha jechuudha. Kan gara itti aanu kana jiru yaan kenna poozitiiva ammas. Yaan kenna qarxii yaa gara kennaa yaa jiru kun maal inni poozitiiva. Kan gara xaa jiru ammoo poozitiivaa miti. Kan gara xaa jiru maal sarara lakkoofsa irratti illee ilaalle kan gara xaa jiru negeetiivumaa jechuudha. Kan gara xaa kanaa jiru negeetiiva. Kanaafiyyuu bifa kamiin kaa'uu dandeenya? Yaa xaa jennee yaa jennee kenna waan ta'eef yeroo hundayyuu lakkoofsa cimdii isaanii xaa fi yaadhaan kenna waan ta'eef xaan kenna negeetiiva waan ta'eef negeetiiva yaan kenna ammoo poozitiiva waan ta'eef haala kanaan kenna jechuudha. Negeetiiva poozitiiva jennee kenna jechuudha. Qarxii sadaffaa kenna irratti dhufnu immoo qarxii sadaffaa kenna irratti garri xaa kee jirus negeetiiva, kan gara yaa jirus maal inni negeetiiva. Kanaafiyyuu xaa yaan cimdiin xaa fi yaa kennaan bifa maaliitiin nu ta'a jechuudha? Negeetiivaan nu ta'a jechuudha. Maaliif kan gara xaa jirus negeetiiva, kan gara yaa jirus negeetiivaan jira jechuudha. Kan gara qarxii afuraffaa fi isa dhumaa yoo dhufnu immoo xaa fi yaa kenna yoo ilaallu xaa kenna kana ilaallaa aksisii yookiin aksisii kenna xaa kenna kana ilaallaa aksisii yaa kenna immoo kana ilaalla. Wayita kana aksisii yaa kenna irratti kan jiru negeetiiva. Lakkoofsa maaliitiin jiru negeetiiva. Kan aksisii xaatiin jiru immoo maal inni poozitiiva jechuudha. Kanaafiyyuu haala kamiin kenna? Poozitiiva negeetiiva goonee kenna jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa nuti ibsinu lakkoofsi gara xaa jiru poozitiivaan ta'a, lakkoofsi gara yaa jiru immoo maal ta'a? Negeetiivaan nu ta'a jechuudha. Qarxii afuraffaa irratti jechuudha. Inni biraan
lakkoofsa xaafiyyaa kamiifuu jedha. Lakkoofsa xaafiyyaa kamiifuu cimdiileen tartii yookiin gabatee koordineetii agarsiisan irratti cimdiileen tartii xaa qoodduu 0 yookiin xaa 0 waliin cimdii tartii keessatti xaa 0 yoo jenne as keessatti gatii yaan kenna maal jechuudha 0 dha jechuudha. Gatii yaa kenna 0 irra jira jechuudha. Kan xaa kenna immoo lakkoofsa wajjin jira jechuudha. Ka 0 yaa yoo jenne hoo 0 yaa yoo jenne cimdii lamaan kanneen irratti cimdii tartii kanneen irratti 0 yaa jenne immoo xaan kenna 0 dha. Gatii yaa kenna hin argin kennamaa jechuudha. Hin jira jechuudha lakkoofsa wayitii jechuudha lakkoofsa dhaabbataa wayitii. Garuu gatiin xaa kennaa maal irratti mul'ata jechuudha 0 irratti argama jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannee ilaalluuti. Ka tokkoffaa kana irratti fudhannee ilaalle negeetiiva 1 0 haa jennuuti. Ammas deebinee 2 fi 0 haa fudhannuuti. Kana jechuun gatiin xaa meeqa negeetiiva 1 gatii yaa kennaa immoo 0 dha. Asitti ammoo gatiin xaa kennaa 2 asitti ammoo gatii yaa kennaa 0 dha jechuudha. Fakkeenya koordineetii fudhannee haa ilaalluuti. Kana fudhannee haa ilaalluuti. Asirra jiru kana fudhannee haa ilaallu. Tokkoffaa irratti xaa kenna irratti negeetiiva jennee ni jirra. Xaa kenna irratti negeetiiva ni jira. As bira dhufnee yoo ilaallu negeetiivni xaa kenna irratti negeetiivni tokko as bira jira as bira jira. As bira jira jechuudha. Gatii yaan kennaa immoo as bira jira 0 kanarra jira jechuudha. Kanaafiyyuu as biratti tuqaan tun maal agarsiisaarti negeetiiva 1 0 agarsiisaarti jechuudha. Maaliif xaafiyyaafis handhuurri 0 as bira waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu negeetiiva 1 0 mul'isaarti jechuudha. Inni biraa 2 fi 0 halaalluuti. 2 as bira jirti. 2 xaarratti as bira jirti. 0 kenna immoo yaarratti as bira jira jechuudha. Kanaafiyyuu as bira maal mul'isaara 2 0 agarsiisaara jechuudha. Inni biraa 0 yaa yoo jenne 0 yaan kenna kun maal inni yaan kenna lakkoofsa wayitii garuu tartiin kenna kan xaa kenna maal bakka bu'a 0 dha jechuudha. Fakkeenya 0 fi 2 halaalluuti. 0 fi 2 halaalluuti. Asirratti 0 fi 2 halaalluuti. Negeetiiva 1 negeetiiva 2 negeetiiva 3 0 fi 2 halaalluuti. Kanarratti gatiin xaa kennaa 0 yoo ta'u gatii yaa kennaa immoo meeqa 2 jechuudha. Kanaafiyyuu gatii xaa kennaa 0 halaalu. 0n handhuurratti argamte xaafiyyaafis handhuurratti argamte. Kanaafiyyuu 0n gidduu kanarratti argamte yoo ta'e gatii xaa kennaa maal bakka bu'u jalqaba yeroo hundayyuu xaa kennaa jechuudha. Xaa kennee itti aansinee yaattarra waan ta'eef gatiin xaa kennaa maal inni 0 dha jechuudha. Gatii yaa kennaa immoo meeqa jechuudha 2 gubbaa kanarratti argamte jechuudha. Kanaafiyyuu tuqaan tun maal agarsiisaarti 0 koomaatu yookiin 0 jettee mul'iste jechuudha. Kanaanis haaluma kanaan ibsuu dandeenya jechuudha gabaabumatti. Inni itti aanu giraafii himoota walqixa sararawaati. Inni itti aanu giraafii himoota walqixa sararawaati. Himni walqixa sararawaa inni bifa kamiin kaa'ama? Yaa walqixa maaxaa edaasa ba'a. Maaxaa edaasa ba'a. Maan kenna garuu 0 irraa adda. Maaliifi yoo 0 xaan kenna 0 dhaan baay'ate maal nu harkata baa qofa nu kenna jechuudha. Kanaafiyyuu gatii yaa kennaa qofa arganna malee gatii xaa kennaa 0 dhaan dhiisna jechuudha. Gatii xaafiyyaa kennaa illee argachuudhaaf maan kenna 0 irraa adda nu ta'uu qaba jechuudha. Akkasumas baan kenna sun maal ta'uu qaba lakkoofsa raashinaalii ta'uu qaba jechuudha. Tarkaanfilee yoo fakkeenya yaa walqixa maaxaa edaasa baa ta'ee maan kenna 0 irraa addaa fi baan kenna miseensa lakkoofsa raashinaalii yoo ta'e tarkaanfilee armaan gadiitiin hima kana yookiin hima walqixa sararawaa kana furuu dandeenya jechuudha. Tokkoffaa koordineetii salphaa xaatiif bifa gabatee gatii hojjechuu. Koordineetii salphaa xaatiif gabatee gatii hojjechuu. Gabatee gatii akka hojjennu ilaallaa jechuudha. Itti aansee gatii yaa barbaaduuf gatii yaa kennaa barbaadarra waan ta'eef gatii xaa hima san keessatti waan arganneef gatii yaa kennaa barbaaduuf hima walqixa yaa walqixa maaxaa edaasa ba'a. Maan kenna immoo 0 irraa adda ta'uu fayyadamna jechuudha. Itti aansee koordineetii diriiroo irratti tuqaalee mul'isu. Tuqaalee gabatee gatii xaatiif hojjenne san irraa tuqaalee arganisanii bifa cimdiitiin kan jiru san kan mul'isu. Inni itti aanee jiru daarra kan jiru immoo giraafii kana immoo tuqaalee giraafii irra jiran san wal qabsiisuu jechuudha. Bifa giraafiitiin wal qabsiisuu jechuudha. Fakkeenya fudhannee halaallu waan amma har'a hagadaa jenne kana fakkeenya fudhannee halaallu maaliif fakkeenyaan irra mornu gala waan ta'eef. Fakkeenya himni awwalaa maal jedhaa? Yaan walqixa shanxaa edaasa tokko jedha. Jalqaba irratti seera kana guutuu qaba. Yaa walqixa maaxaa edaasa ba'a. Akkasumas maan 0 irraa adda ta'uu qaba. Baallee miseensa lakkoofsa raashinaali. As keessatti maan kenna lakkoofsa yoo ta'u
xaan keenya immoo jijjiiramaan keenya as jira tokko ammoo baa bakka nu bu'aa jechuudha. Kanaafiyyuu maan keenya zeerurraa adda baan keenya ammoo lakkoofsa miseensa lakkoofsa raashinaalitii jechuudha. Haala kamiin furuu dandeenya tokko fara jiru sana yoo ilaallee deemnu koordineetii salphaadhaatiif gabatee ijaaruu jedha. Fakkeenya kana jechuun xaa yaa jennee ijaaruu hin dandeenya jechuudha. Xaa yaa jennee ijaaruu hin dandeenya. Fakkeenya kana keessaa ammoo maal fudhachuu dandeenya? Jalqaba yeroo hundumaa 0 fudhannaa 0 tokko gara poozitiivotaa keessaallee haga wayii maaliifii gatii xaa maal jennee jalqabna haa jennu jennee eegalla jechuudha. Wayita gatii xaa argataa deemnu gatii yaallee argataa deemnu wayita gatii xaatti galchaa deemnu gatii argataa deemnu waan ta'eef gara negeetiiv tokko negeetiiva 2 fakkeenya haga nu fudhannee haalaalluti hima kanaaf jechuudha. Shantaa kana bakka xaa kennaa negeetiiva 2 galchaa jedhaan fakkeenya gabateen kun maal nu garsiisaara bakka xaa kennaa negeetiiva 2 negeetiiva 1 akkasumas 0 1 fi 2 galchaa jedhaara jechuudha. Inni itti tarkaanfii lammaffaa maal jedhaa gatii yaa barbaaduuf jedhe hima walqixaa yaa walqixaa maaxaa edaasa baay'ee fayyadamaa jedha. Kana jechuun himni walqixaa kennamaa inni yaa walqixaa shantaa edaasa tokko ka jedhu kanaa jechuudha. Fakkeenya bakka shanii kenna 5 bakka xaa kennaa maal galchina negeetiiva 2 haa galchinu ittiin baay'isnu waan ta'eef jechuudha. Edaasa tokko walqixaa yaa nuuf kennaa jechuudha. Shan baay'isu negeetiiva 2 meeqa nu kenna negeetiiva 10 nu kenna jechuudha. Edaasa tokko meeqa nu kenna negeetiiva 9 nu kenna jechuudha. Kanaafuu gatii yaa kennaa maal nu ta'a jechuudha negeetiiva 9 irra nu kenna jechuudha. Inni itti aansee negeetiiva 1 haa fudhannuuti. Maaliifii wayita negeetiiva 2 galchine negeetiiva 9 waan argannee jirruuf jechuudha. Negeetiiva 1 haa galchinuuti. Akkasumas himuu kana keessa finnee yeroo hundaa yaa walqixaa maaxaa edaasa baay'ee waan argannuuf jechuudha. Kanaafiyyuu negeetiiva 5 baay'isu negeetiiva 1 meeqa negeetiiva 5 ta'a jechuudha. Negeetiiva 5 edaasa 1 meeqa negeetiiva 4 nuuf kenna jechuudha. Negeetiiva 4 nuuf kenna jechuudha. Inni itti aansee bakka xaa kennaa 0 haa galchinuuti. 5 0 edaasa 1 5 baay'isu 0 meeqa nu kenna yeroo kamiyyuu lakkoofsa kamiyyuu 0 yoo baay'isne 0 nu ta'a waan ta'eef 0 edaasa 1 meeqa nu kenna kana jechuun 1 nu kenna jechuudha. Kanaafiyyuu giraafiin kenna xaa 0 fi yaa meeqa irratti qaxxaamura jechuudha 1 irratti qaxxaamura jechuudha. 1 nuuf kenna jechuudha poozitiiva 1 nu kenna. Wayita 1 galchinu hoo 5 takka jennee edaas takka kanaafuu 6 nu ta'a wayita as 2 galchinu 11 nu ta'a jechuudha gabaabumatti. 11 nu ta'a jechuudha. Itti aansee tarkaanfii sadaffaatti irraa jechuudha. Tarkaanfii lammaffaa hojjennee irra waan ta'eef tarkaanfii sadaffaatti irraa jechuudha. Koordineetii diriiroo irratti tuqaalee kanneen mul'isaadha. Koordineetii diriiroo irratti tuqaalee kanneen mul'isaadha. Jalqaba irratti bifa cimdiitiin haa kaa'annu gabatee malee illee bifa cimdiitiin kaa'achuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bifa cimdiitiin yoo kaa'anne haala kamiin kaa'anna yeroo kamiyyuu xaan dura dhufaa itti aansee yaan dhufaa jechuudha. Bifa cimdiitiin haala kanaan kaa'ama jechuudha. Jalqaba irratti negeetiiva 2 fi 9 haala kanaan hima kanaaf jechuudha. Hima yaa walqixaa shantaa edaasa 1 jedhuuf kanaaf negeetiiva 1 negeetiiva 4 waliin 0 1 waliin akkamitti haala yaa fi xaara koordineetii irratti wal qabsiisuu dandeenyu ilaallarraa jechuudha. 1 fi 6 akkasumas 2 fi 11 jennee kaa'annaa jechuudha. Kana bifa koordineetii irratti wal qabsiisnu haala kanaan hima walqixaa sararaawaa kanaaf walqixaa sararaawaa kanaaf haala kanaan yoo kenne yeroo hundaa handhuurri keenya maa inni 0dha. Handhuurri keenya 0dha. Asiin aksisii xaati asiin immoo aksisii yaati jechuudha. Fakkeenyaaf 0 irraa gidduu fakkeenyaaf negeetiiva 2 fi 9 haa jennuuti. As negeetiiva 1 iddoon nu gahu waan ta'eef haguma barbaanne qofa achirra kaa'annaa jechuudha. Negeetiiva 1 negeetiiva 2 negeetiiva 3 negeetiiva 4 yoo jenne asiin takka 2 3 4 jennaan jechuudha. Itti aansee immoo kan jiru negeetiiva 1 negeetiiva 2 negeetiiva 3 negeetiiva 4 negeetiiva 9 haa jennuun gidduu kana lakkoofsonni jiraatan illee negeetiiva 9 haa jennuun iddoon nu gahu waan ta'eef negeetiiva 9 haa fudhannu jechuudha. Kan itti aanee jiru immoo 1 2 3 4 jedhee 6 gubbaa irra haa jiraatu 5 illee gidduutumaa jiru jechuudha. Jalqaba irratti maa inni negeetiiva 2 fi negeetiiva 9 wal qabsiisna jechuudha. Haala ittiin wal qabsiisnu tarkaanfii daammaa jira giraafii tuqaalee kanneen keessa darbu ijaaruudha. Jalqaba dhumarratti jechuudha. Garuu caa kana haa geessinu. Caa irratti mul'isuu eega ta'eeti negeetiiva 2 fi negeetiiva 2 xaarraa fudhanna negeetiiva 9 immoo yaarraa fudhanna jechuudha. Kun ammoo negeetiiva 2 as bira jirti. Yeroo hundayyuu xaarraa kana waan ta'eef tuqaa keenya haala kamiin wal qabsiisna as bira dhufnee
tuqaan kanaafiyyuu gidduun bakki tun maal jedhamti negatiiva 2 fi negatiiva 9 jedhamti jechuudha. Negatiiva 2 fi negatiiva 9 jedhamti jechuudha. Inni taansee jiru negatiiva 1 fi negatiiva 4. Ammas negatiivni tokko xaarraa fudhanna negatiiva 4 yaarraa fudhannee as biratti wal qabsiisna jechuudha. Inni taansee jiru 0 fi 1 dha. 0 as bira waan ta'eef tokko as bira jira jechuudha. 0 fi 1. 0 fi 1 dha. Kanaafuu giraafiin keenya 0 qaxxaamuraa jechuudha. Itti aansee kan jiru 1 fi 6. 1 fi 6. Tokko asirraa hin qabna. Itti aansee 6 as bira jirti jechuudha. Fakkeenyaaf 6 as bira jirti. 2 fi 11. 2 fi 11 kubbaa kana jira haa jennuutti fakkeenyaaf. Ammoo itti kaasnu tarkaanfiin keenya daamaal jedha giraafii tuqaalee kanneen keessa darbu ijaaruu jedha jechuudha. Kana jechuun tuqaalee keenya wal qabsiisaa deemna jechuudha. Tuqaalee keenya wal qabsiisaa deemna jechuudha. Tuqaalee keenya innaa wal qabsiisaa deemnu haala kanaan sarara qajeelaa nu kenna jechuudha. Yeroo hundayyuu giraafiin yookiin walqixa sararaa sarara qajeelaadha jechuudha. Yeroo hundayyuu haala sirriidhaan yoo sararre asirra dhufaa booda akkanarra dhufaa jechuudha. As biratti tuqaan isaanii tol tuqaan as bira jira jechuudha. Tuqaan isaanii tol tuqaan as bira jira. Kanaafiyyuu haala kanaan sararraa jechuudha. Giraafiin keenya yeroo hundaa qajeelaadha sarara qajeelaa ta'a jechuudha. Giraafiin hima kanaa maal jedhamee beekama? Yaa'u walqixxaa shanxaa edaasa tokko giraafii shanxaa edaasa tokkooti jechuudha. Walumaa galatti giraafiin kun giraafii yaa'u walqixxaa shanxaa edaasa tokkooti jechuudha. Gabaabumatti tarkaanfilee afran kana fayyadamnee giraafii walqixa sararaa furuu hin dandeenya jechuudha. Inni irraa karaa gabaabaan eessatti akka qaxxaamurullee karaa biraatiin ilaaluu hin dandeenya. Fakkeenyaaf karaa kana malee karaa gabaabaa ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Yaa eessatti qaxxaamura xaa eessatti qaxxaamura jechuudha. Wayita tokko gatii yaa keenya isa qaxxaamuraa beekuuf xaa keenya 0 haa kaanu. Yaa keenya isa qaxxaamuraa beekuuf ammoo yaa keenya ammoo 0 goonii haa ilaallu jechuudha. Bakka kanatti yaa hibni keenya yaa walqixxaa shanxaa edaas tokko jedha waan ta'eef shanxaa edaas tokko jedha waan ta'eef bakka xaa keenyaa yoo 0 fudhanne bakka yaa irratti eessatti akka qaxxaamuru beekuuf 0 itti goonee edaasa takkaa innaan kanaafi 5 baay'isu 0 dha. Edaas tokko kanaafiyyuu 0 edaas tokko 0 waan ta'eef yaan keenya tokko jechuudha. Kanaafiyyuu 0 tokko inni keenya maaliif xaa keenya 0 fudhanne waan ta'eef wayita xaa keenyaaf yaa keenyaaf hojjannu immoo tokko nu kenne waan ta'eef jechuudha. Wayita gatii xaa keenyaa yookiin xaa eessatti qaxxaamuraa beekuuf ammoo xaa eessarra qaxxaamuraa beekuuf yaa keenya maal goona 0 goona jechuudha. Kana jechuun bakka himni keenya yaa walqixa shanxaa edaas tokko kanuma bakka yaa keenya eega 0 goonee shanxaa edaasa tokko jechuun hin dandeenya jechuudha. As biraallee gamalachuu maal hir'isu tokko asiin illee dhufnee hir'isu tokko jechuun hin dandeenya jechuudha. Fakkeenya hima kana sirreeffachuu hin dandeenya. Haala nu ifa nu ta'uuf jechuudha. Shanxaa edaas tokko walqixxaa 0 jechuun hin dandeenya. Wayita kana haala kanaan illee sirreeffachuu illee haala kanaan illee hojjennee hin dandeenya jechuudha. Shanxaan keenya tokko hir'istu asitti tokko irraa hir'isna asitti illee tokko irraa hir'isna waan ta'eef walqixxaa 0 hir'isu tokko meeqa nu kenna? Negatiiva tokko nu kenna. Negatiiva tokko nu kenna jechuudha. Irra 5 ennaani xaan keenya maal nu ta'a jechuudha. Negatiiva tokko irra 5 nu kenna jechuudha. Kanaafiyyuu negatiiva tokko tuqaa 5 irratti qaxxaamura haala kanaan illee beekuu hin dandeenya jechuudha. Gabaabumatti haala kanaan illee garuu haalli salphaa inni tarkaanfilee afran kana jalqaba irratti koordineetii salphaadhaatiif gatii gabatee hojjechuun itti aansee gatii argachuudhaaf hima maaliif fayyadamudha? Yaa walqixxaa maaxaa edaa sabaa tarkaanfii sadaffaa maali koordineetii hiriiroo irratti tuqaalee mul'isu. Tuqaalee mul'isan immoo bifa giraafiitiin tuqaalee kanneen wal qabsiisuu kan jennuun kanaa jechuudha. Bifa giraafiitiin wal qabsiisuu kan jennuun kanaa jechuudha. Fakkeenya itti aanu isinillee yaalaa kunniin fakkeenya itti aanu yaa walqixxaa 2 xaa hir'isu tokko yaa walqixxaa 5 hir'isu xaa kana akka hojii manaa keessanitti fudhadhaatii ilaalaa koomantii irratti naa deebisaa jechuudha. Hayyee egaa daawwattootaa fi kabajamtootaa fi daawwattoota chaanaalii keenya sagantaan har'as ni qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture torban hanga sagantaatti walitti deebinutti nagaan nuuf tura.